የሚሰሙ ጆሮዎች ባይኖሩ የሚናገሩ አፎች ይዘጉ ነበር። ጣልቱ በዲ ደለደሚት ጣላቱ ነማ በዲ ደለጉ ጀለ ዴሜ ሆርዶፉቱ አዱኛ ተና ባክቴሴ በሌሴ ሀፉር ኢሲ አቀንቶሌ አጄሴ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواسا كينيا إدو جرتنيتي نجيني ربي راسنا أكابو حرا نما قدافي نما الفاتا وجين أرقمنا غافي توكو توكو ولله توكو قبنا نفانا بوان نفير كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مي واي مرسالة هواسوما يمكن سوشيال ميديا كان والقبتيتي لا ديران كيستو كالتي دبرتوتاتي والقبتيتي حالا تكون متن تولي في وان سفوج أبس وان رسول ربي صلى الله عليه وسلم الإيمان الحياء شعبة من الإيمان وصالفتوني دمي إيمانتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم قروا وان سفوج أبسو هاسوان حجة إذا كان أول قبتي مال دامتن. غافين غافي بريدة ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جالتمتوتا كبجمتوتا هردوفتوتا كيا dhugamatti waan hawaasa irraa dhageenyu yeroo gara garaatitti namoonni gara garaa hawaasni keenya hayyoonni gurguddaan ijoolleen nu rakkiftee ka dhiiraa ka dhalaa keessattuu ammoo ijoolleen dhalaa ol baatee waan eegana shari'a rabbi faalleessu waan akka sila ilmaan maatii bareedaa tokko yookaan ammoo safuu qaburraa bahuu wajjinu waan safuu nama eegana safuullee cabsu kana yeroo isaan raawwatan argamaa jechuudha. Kana wal qabatee addunyaan amma rakkanne kadhiiraatiin rakkanne kashamara yookaan ilma intalaatiin rakkanne ijoollee akka waliigalaatitti rakkanne kadhiiraasitti nama rakkisa kadhalaa nama rakkisa garuu an ammoo kan nu rakkise warri waan badii dalagu karoora ofiitiif dalaga ummata badii dalagu san jala gurri dhaqee dhageeffatu ka isaanii miseensa ta'u ka isaanii hafarsu ka isaanii sheerii godhu dhalatutu nu rakkise an amma irra caalaa isaan rakkan. Alaa ol bahee dubbatu miti kan rakkise. Alaa karoora qabatee seera rabbii illee cabsee aadaa ofii illee cabsee namooma illee cabsee kana guutuu cabsee ol bahee waan namooma isiin ibsine yookaan ka dhiiraa sanis namooma isaan ibsine dalagu osoo hin taane namni ummata kana hordofu dhalatuun eegana ummanni kunniin nama dhaggeeffatu argateetiin addunyaa irratti feemi inumaayyuu baramaa jedha beekamtuu jedha maal ta'uun badii dalaguun beekamta wanni namni keenya as biratti beekuu qabu maalidha waan hayyoonni akka waliigalaa jedhan tokkotu jira የሚሰሙ ጆሮዎች ባይኖሩ የሚናገሩ አፎች ይዘጉ ነበር ኦሶ ጉሪ waa dhageeffatu ummata badii dalagu kana rasuul alayhi salatu wassalam marra minkum munkaran badii takka yoo argan waan san irratti duulanii silaa dhabamsiisanii dalaguun qabu jedhan yoo san dadhabano yoo harkaan hin dandeenye maalidha arrabaan yoo san hin dadhabano qalbiin adda miseensi warri badii dalagu waan ulamaa'iin dachii teenne keessa jiru osoo darsii tokko kenneeti nama isa hordofu hin qabne namni haraama dalagu hordofaa folorsii warra jedhan kan of jalaa qaba maalidha jennaan altuu badii daladdee miti dhalatu nama badii dalagu jala deemee hordofutu addunyaa tana bakteessee balleessee hafuurri isii akkan tolle ajeessee kanaafuu warri ummata kaayoo fakullu muyassaru lima kulika lahu jararanii min rasuul alayhi salatu wasalam namni tokko karoorfate shayxaanni bar akka karaa qajeelumaa irra deemuun barbaannillee himateet maal gaafate rabbiin eegana bahi jannata kiyya keessaan ala khuruj minhaa fa innaka rajim jennaan yaa rabbi badiiti ya beeke na araarame rahmata kee naa godhi jannata na galchiin jenne bar eegana baasuu murattee jettee homaa rakkoon qabu jedheetumaan fudhatee jedhanatti fakkaate umri mana dheeressi jedheen akka jahannamiif deemaa jiru ni beekaa miseensa guddifannaadha namni dalaggaa seera rabbii cabsee badii dalagee rabbi waan fedheen haa hojjetu jedhe karoorfatee gadi bahe muratee itti gadi bahe san isa san jala deemee isa dhageeffatu akkasiin badii dalagduun beekan akka inni badii dalaguun beekan maal godhanii isa hordofan maal godhanii isa dhageeffatan yoo nuti ulamaa jalatti deebine hayyuu islaamaa jalatti deebine diin rabbii jalatti deebinee jira hordofuu baan eenyutu sii dhageeffatama ijoollee irra caalaa maqaa islaamummaa himatan kana warra adda waan hin taane haasawan kana namni dhageeffatu bara warruma islaamummaa himatutu dhageeffata warruma islaam kanaafuu
nuti karoora haraama kana xurreen nuti ittiin balleessinun gurrumateen warra seera rabbii cabse warra safuu aadaa isaallee cabse warra namooma ofiillee dagateetiin gadi bahe kana jala deemnee hordofuu irraa deebinee ulamaa islaamaa hayyuu islaamaa beekaa islaamaa kas eegana ammallee diinii duniyaa waan nu tolu nu dabarsu kana gaafa nu miseensa taane kaayoon baaxilaa ni diigamti ufumaa ijaarree kaaneet ufumaa gargaarree kaaneet ufumaa harka rukutnee kaaneet akkasiin akkasii ta'e ijoolleen nu rakkifte dhaltuun nu rakkifte dhaltuu yoom nu rakkifte dhalatuu nama seera rabbii dagateetiin jala warra badii jala deemutu nu rakkise malee. حديث أما كافتن سنة كيستي نعم قلبي نجيبه سنبرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان كمان قلبي نجيب سنو إيمان نساتي كويسي بارسنتي إسا قد يبقى على رسول ربي صلى الله عليه وسلم سنو دبمي شيري كقولوا في اللين نومكين كلايك قولوا في اللين كنجي فتولي بيرا دبرس حتى حواس بيرا جو إني اللي نمني كون أمانة رفضنا نمني كون حاسوا أكيسان دبي ملي حالا مجتو في نبي ملي يوكي كاميران ورسني ورابو نبي ملي نما يسورابو نبي ملي إني اللي كايو مسانكب نما وانا كنا هجتو نمني مليون لما صدي هردف نمني مليون لما صديه كون أصو حال مجتها فين أرجمه إني اللي ومن دلجسان دلجو برباد نه أكمل توان كان يوه الجنة مال تنوك كبا مال إسقفنا مال كيسقفنا وانجر وقفا نو دبرسا كنافا كولي قالاتي واني أما بيكمو كبو نمني يو فأما من تقى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. يو بولولا لبو في ميسي تاني بكمو نمني هركنا ما ركوتو نمني كما هغنا نا وردو فجيچو سيو ايغنا دلقا قلتي نمني يو خديمو تاتي يو جلنا كفلتو تاتي يو سير ربي كتبسو تاتي قال مئسا جهنم تأو ربي نهم وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى هذا ترى اللي هاترو هذا جرات اللي هاجراتو غافتو ربي كيا والقا أمام ربي دابت وان دلق مرة نقرة مجيتشا يو قلبين كينا كفرة تاتي قسمتي تينا جنة كان أفو فلانو وري بدي فلاتي بدي في دي ماجرة وري كارورا بدي سنهم فلاني أمو غير ربي كينا ديبني عرارم ربي كينا ربرباني وري كايو بديك أباتي فانا ديبني إسا غرين نما تباتا غرين نما تفوزون الرجال نما كينا تجواجي اللي تدبو تفوزون أجابي يجو كان أفو كايو بدي تنكيستي نما هرك ركوتو إرّا ودوبتي ديبني سير ربي قد الدنيا تنرى يونو رامن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يونو تديني تمسن ربي نو تمسي إيغانا قصمكين اللي فردوسي ربي تاسيسا نمني كاروري كي كايون تنتي قلمي كان كي جنة ربي هاتا أوبر بادو كايو بدو تانا أرومون كيستو أرومون سفو آدا دورا قبامي جولين كوني نما أرومو متي نما هلكان تك نما هلكان تك أرومو كيس بوليو أرومو دوري كيس بوليو سفو آدا دورا ساني سنها كتير عليه براجل ijoolleen sun kun wama Oromoo keessa dhalatu miti nama halkan takkatti Oromoo keessa bule aadaa kana keessa cabsuu keessatti hin fakkaatan isaaf ergaa keessan isa xumura kanaaf akka walii galaatitti qaanqeen amma namatti qabattee qaanqee fammasuu ta'in qaama keenya keessa nu harcaa nu eeganaa faca'aa jirtu qaanqee duniyaa argatuudhaan qaama keenya keessa nu faca'aa jirtu qaanqee beekumtii argatuuf jecha qaama keenya keessa nu faca'aa jirtu yoo sodaan rabbii kan nu sirreessine sibiilli baraayo tuttumanii didee jedhe ibidduma keessa takkatti gachuubanii achi ol baafnaan gara galan yoo gara natti illee cabsite akkana cabee gaddeebee ol deebi'a. Kanaafuu ammayyuu rabbiin nu qaba inna batsha rabbika la shadiid qabaan rabbii kennaa jabdu jajjabaa jabeenna himatu hedduu rabbi qabe miskiin akka kan keetii kana rabbiin maayikiroo sekendii homaa waan rabbi irratti ulfaateetiin sitti hin turre rabbi guyyaa sitti eegaara rabbii kee sodaadhu waan rabbiin hin jaalanne waan aadaa safuu kan keellee cabsu dalagu irraa deebi'i obboleessa keenya obboleettii teenya warra maqaa islaamummaa himate guutu dhaamsa kana dabarsinaa waan nu dhageeffattaniif galatooma nama biroo bira akka ga'u sheer taasisuudhaan eegana khayriin tun addunyaa mara haa geettuuti ga'ee keessan baasin hin jenna. Hayyee ergaa murteessaa fi ergaa baay'ee barbaachisummaa qabudha. Hanga danda'ameen namni martinuu waan irra jiru rakkina irra jiru irra of eeguun barbaachisummaa qaba. Ergaa kana nama barbaachisummaa ergaan kun bira ga'uu qabu biraan nu gaha. إسنين جنة عن سكنتات تنولد منوفي رحمن الرحمن يسوي جل هجرته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.